Istibraa garaa keessa qabadde osoo hin ta'in bas ani saadana fakkaata ilmoota hedduu yaadeetiin jiraay akkasitti mana galiiti waan isin jettan hundi ni beektan jechuudha. Mana isin na kireessan yoo na kireessitanii isaan gammachuun qaba yoo na kireessitan waan fedha waaslan. Ikatulle wamnyaka nafatna gorudike ukade wayangurianora biyotina taudi. Joya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan naga apa ya kapten jatuh coba sebagai jeratan sini ya akan naga naganya na kapten abdi gutu senra ke bahado ready malin debite jajung kaisan wain oleh insyaallah kirima hadas kiriman sendiri ya aku naga naganya kapten abdi gutu senra ke bah kan tahu jeratan jana ready su tahu tuh ya akan naga naganya kapten is emas RDTB isin ga pada Anis Redin kaisan naga isin kabah jadi tiada aku mah video via dia kan sini gaddi se via ingat dah kesini gaddi sih arti masyaallah nanja tani masyaallah ni sini dah ada cerap di sini nanja tani video sampai tani menyapa sih tak jauh baik tu kalau tu mah ulfada kabajama juga ada masyaallah ilmuwan iman akka ada di bayi itu ku ya ada aja kan itu dari sini sih sinar kita ada juga ya ada kisan dulu juga sinar kita insyaallah kayak imanis harga kena terjadi video iman video toko kali saya di situ ternyata kali argi tu ni video sana aku dah ada jadi di fama jatuh jertin anafis anis jatuh jertin jarsanis jatuh jertin iman tanya geradomi nubzradum adida ini munda dah nem donguri di kata ida des nem donguri injur lakin atis donguri ke bete di fama anatus ni balese nu jatuh jerta bagi teji sudah bete je sudah karena video ergenem tu badi ufi beke di fama erge jadi namni sammu ka di fama nama ni ma fara jadi tin ada aku je sudah aku sih namni di fama nam tu ko erge jadi sunis terus ma je sudah di fama guru kapam insyaallah emanten obret ya kali aku mari no besanan jete sobret ya kali dah sina wudu sina baye wul tidak bersini hadas nama sina sandagat Rabbi nunggu ini jetudah insyaallah kiri dari tiada iman di fam nunggu kita baik ko gamare jetudah anis yo want sebalese jadi di fam nafgudi di fam daw tuh sini di fam nafguda orun na tar tali di fam nafguda sini jera kau jalan singgah akan semua iman le baik ko nut galatomi insyaallah aku mah ilmu wajin tabat san turana hatli waji tabanni waji ko fulni ako boleh semua gafa jar sekini pinjirtu waji tabanni insyaallah jar sekitis rabbi je yowan redin jadi dagita isanis urid dibni jadi tin yada jejuda akya dekiat jejuda yo ak anya du sini sene wajin yadani jattan umar ko ngabul jadi yada jejuda dua gama ko ti jura wan hundu ayu akan ya rabbina ha godum takati dawda dina aku ma iman di fama jatte insyaallah woni hundi nit moramti garum farahan iman fa aku sini damisan video dalan no ora bani kalak kestan asa nama jibsi sulki dan dawutani asa jertan bersertani wae mati ke untuk minat dada dan dadan nong kesan hadle borle wanta kanam iman isnara zorte jerti iman gara ilmu fidian tajir isin durayun niraftan gafa dura is serta gafa dura gafa no ilmu furan bians jechun difam bians jechun mawara padi yo hamam tokko yookiin turee jira jechuudha ilmoon nu bira turtee jirti baadii akkas bakka akka wayii ta'uu noolu nu bira gaarii jirti gaafa sanii yoo isin wanna gootan takka hin jirtanii afaan waan bichaa naasoftanii osoo gaafa sana aanna dhuftanii ni qabdanii tureeyyoo
sanis isin dhuftanii na hin qabne inshallah keerimaa fi namni wanna keerii yaade keerimaa itti deebi'aa jira. Namni wanna badduu yaade dammoo badduuma isaatu itti deebi'aa isatti jechuudha. Kanaafiyyuu alhamdulillah rabbiin kiyya galanni haaluu jechuudha. Anis keerii yaade malee wanna badduu akkatti yaade jechuudha maali jechuudha. Anna akkasitti yaman ilmooti yaade baay'ee yaade isaa inshallah ilmooti ni agartaa ni reeffattaa seera jiruun anaafate imaan wal bira gatteenne waan jiru wajjin haasofne akkasitti ilmoota illee sii deebiti daawwattoota illee akkasitti dhiifama kadhannee wanna balleessi yoo qabaadhanis dhiifama isin gaafadhe jechuudha. Akkasitti akkuma viidiyoo imaan waraabsanitti jechuudha. Imaan dhiifama maal jettee jirti mee xiqqoo viidiyoo imaan wajjin haalaallu maashaallah raajii jira imaani meegamu viidiyoo imaan jechuudha. Yaadii singira ilmootiyye hedduu ijumaa angista akka qofaan laalaan anuma bira fitaa ijumaan qofaan laaluu fedha keessanoo namu fuula keetirra gammachuu mul'ata. Maaltu si gammachiisee jechuun keessanoo namu inshallah anaa fi reedii fi abbaan nyaatiyyaa akkam jeesni faayisuu yani waltaanii jirra fi jechuudha. Dhiifamuu isaan gaafachuu fi reediraa hin eegala dhuguma duraanis badiin tiyya malee badiin keetii miti reedii. Anaatu balleesse anaatu durallee dhufee viidiyoo waraabee iman argatan iman akan sofi iman masyaallah sarah jecha wallahi azim musisi video nya maka kadiranis wala hangana sarah ilmu fani ilmu tamin rafuni jaditin wan jadi male ilmu tedema tan abali abtababati juga dini kesan jechuudha. Akkasitti iman ilmu abbaa yeroo fedhellee awlaada jettee jirti viidiyoo kan duraa irratti jechuudha. Kanaafiyyuu ammas dhiifamaa anaas balleessee badiin kootii akkuma jette iman Omar kun qabu iman anis yoo si balleessee jira dhiifama naaf godhatis iman ta'e jechuudha. Biratti dhiifama akkasitti daawwattoota yaa dhiifama jechuudha namni dabalee viidiyoo bichaa nuti jechuudha. Anna waan akkasii waan ta'eef jechuudha. Kanaafiyyuu inshallah hundinuu rabbiin keerii haa godhuudha keeriidha. Ilmoollee akkuma gaaf dura argitan san akkuma anuma sanatti ilaalaa sagalee raballee viidiyoo isiin maxxansee jira namoota sanatti ilaalaa jechuudha. Kana fakkaata waan ta'eef ilmoonis nagaa keessa jirti. Anis gaaf takka mucaa kiyyaa boca baaseen beeku waan mucaan kiyya nyaatu nyaatti isiinis jechuudha. Akkasitti imanis ilmu sababa ilmu yaadee ilmu kee yaadee maal jettee waan dubbatteef baay'ee ta'uu waan garaan yaaddee jirtu amma isuma kan dhugaa jechuudha. Inshallah ilmoon ni deebitii fi imaan jechuudha. Gaafa tokko imaan ilmoo qabattee ilmoo fi wajjin bu'aartu isii argitanii jechuudha. Waan hundumaa yoo rabbiin keerii haa godhuudha. Akkasitti daawwattoota yaa naaf jiraadhaa isin jaaladhaa. yoomillee kabajaa naaf qabdanii horroonni imaanni jaalattanillee jiraadha. Horroonni imaanni wajjin dhaabattanii imaan akkana jettanii ilmoo isii deebisuuf jettanii horroonni anallee na kadhataa jirtan sababa ilmoo jechuudha. Naaf jiraadha jechuudha. Namni tokko yoo dogongora sanirraa nima deebi'a. Imaanis dogongorte dogongorta sanirraallee kunoo akkuma argitan deebitee jirti. Orang anggap durale jenis itu farahan tai iman boda kalian terhati iman dia mesti nomor dia jadi itu karena anda dagingnya iman ilmu kasih di gara hada leti hangi fitik badile balis itu di fama satu jarti nus di fama jenis rak anis kakak kau ke mata rumah ready di fama gede fisra insyaallah jarsan demo boleh fitnah di sini sudah waktu dia nakar kara isin jara nakar kara anak wajib dapat dah hingga isi sana boleh fitni jenunit anak wajib jara di sini jara tahu dia kanuman di sini ibsofi gamucu ada di one view jechulah karena assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Omri naf direct ada warun tiyan le tak kasih naf jara
wajah jabeessa komentii irratti waan feetan barreessaa isiniif deebisa. Takkaati mee komentii video yang kata dia san mee wajjaalaa lo masha Allah malee jechuun arramte akkatti hin jiru wajumaan alaallu. Aku margitan komentinis kana fakkaatti jechuudha. Taphatiya irra deebi'ee assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nagaa fi nageenya keessan jiraadhaa. Umriin adda addaa isin jaalladhaa. Bye bye.